dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Abraamii fi Ermeellaan ariifatanii hin dammadhe taanaan jechuudha. Ani Meeriin waan dabarsitee hafuura salsaasiddistiitti kennitu natti fakkaachaa jira. Dhiifama naa godhaati. Isa dhugaan siniin jedha. Keessi koo gaafanii ishiin haala kanaan utaaltee ijoolleen kunis haala kanaan gammadan akka ishiin allayyaa gadi buusuudhaaf deemtu natti mul'ate. Sodaadheera. Egaa namni bofa arge tokko natti hin maramu jedhee yaadu taanaan in ulfaata jechuudha. Sheer godhaatii warri jechuudha afaan Amaariffaa barreessuu dandeessan dubbisuu dandeessan jechuudha. Atattamaan bilbilaa fiti jechuudha. Jalaa milissaa birriin kun jechuudha. Ani sodaadhee jira. Walii galaniit walitti qabanii ittiin allayyaa sin galchuufi. Allayyaa galtan isa dhugaan siniin jedha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa sinan jaaladha sinan kabajaa. Nan bulee boroo jedha jedheen jechuudha. Na bulchuu didee ala taa'een hojjechaa jira waan ta'eef sin sabskraabii naa godhaatii na jabeessaa. Dhugaa dubbachuuf ani iddoo yuutiibii jalqabee waggaa 1 fi ji'a 6. Sabskraabiin koo 3,300 jedhamu sayyummaan immoo 3,000 hin guunne. Oromoon hin jiru jechuuf jira. Isa dhugaan siniin jedhe jechuudha. Lammiin biraa garuu halkan tokko keessatti 30,020 wal galcha. Sanas haa ta'uu kana nuuf jiraadha siniin jechuu barbaada. Eshi Meeriin harka ishee walitti rukuttaa dhufte. Samuuna kana tikkeechaan jira gammadaan jira jette. Har'a tiktook irraa qullaa ishee akka barbaadde ta'aa oolte. Abrahaamii fi Meeriin immoo yoom barattu? Inde nama dhokkoota Abrahaam, nama dhokkooti Ermeellaa, nama bu'aa bayan gasanaa bayee waa meeqas irratti taasise har'a obboleetti kooti jettaa afaan kee banattee obboleetti koo ta'uu hin dandeessu abadan. Obboleettummaan shimmoo jechuudha. Karra koo seentee otoo hin taane karra kootiin duubatti ta'uu qabdi jechuudha. Sinii in hojjettu mitiisaa? Inde kallattiilee garaagaraa Abrahaam yuutiibii malee hojii biraa qaba. Ermeellaan yuutiibii malee hojii biraa qabdi. Birriin allayyaa sin galchee birriin sin gowwoomsaa? Birriin gowwoomtu? Bannaata jechuudha dhugaan siniin jedha atattamaan. Har'a immoo jechuudha maal akka ta'e hin beekan. Sijjammar qophaa'anii akka turan hin beektu jechuudha ala deemuudhaaf. Keessaa ciqiciqee kana keessaan baana jedhamee jechuudha. Ishiin immoo dhuftee maal gootiree qaxxaamura hojjechaa jirti jechuudha. Akka isaan gufataan hojjechaa jirti jechuudha. Isa biraan kan maqaa isaa hin beekne kan suuraa hin qabne bilbila qaba malee suuraa hin qabu ijoo. Irraf qabamtan ani baay'ee tokko shakkee ennuma ishiin ala deemtu miliyoona tokko sinii ergame dargaggeessa ola deemaa si'insi beekaa. Isa biraan immoo hiriyaa kooti dhaayi goddanyaa kooti dhaayi jedhaanii lakkii wanta akkasii hin jiru. Inni garuu bakka dhuguma namaan hin jaalatamuu namoota addaati jedhee kanaafiyyuu ala bahuu qabu. Biyya suntu filata biyyicha keessatti immoo viizaa isatu herga maalidha jettee jechuudha. Kana dura shaamarree biyya Itoophiyaa keessatti kaartoona hergee namichi kaartoona hergee maatiidhaan birri sattiin baasan akkana fida jedhanii 300,000 waan ta'e gaafatee nageenye siniin jedhamu akkas jechuudha. Abrahaamii fi Ermeellaan akkas jechuudha. Akkas ta'uuf jiru. Ani immoo egaa siniinan jedharra deebi'een sinitti haasa'uu barbaada jechuudha. Waashaa salsaasiddisti keessatti sin galchaniit biyya keessaa sin baasaniit sinirratti xibbee taphataniit jiruuf jireenya keessan balleessu.
ani shaggee maal warri shaggitan birmadhaa eessaradha yaa gooftaa ko eessaradhan jedhem inde ani kan hin jedhu of hin beekanii inde meerii dubartii akkasitti jechuudha afaan shulluugama hin qabne kanadha akkasitti haasawaa turte kaleessa dhuftee dhiifama jettee har'ammoo Ameerikaa si deemsiste Awurooppaa si deemsiste miti waaqasii godhe isatti yaadde karaatti si alaambisuuf deem yoo deemte ofii keetii akkasii wayyaa ishii yoo deemte yookiin immoo Bishooftuu yookiin Hawaasaa yoo deemte sigaa baatee lubbuu kee dhabuurra jechuudha yookiin immoo of danda'iiti ba'i hojjettee jiraatta sin barbaachisu eessaa gale birrichi eessaa dhufe birrichi maqaan qabu isayyummaa agarsiisuu didde saamsingii otoo dhugaa ta'e maaliif bilbilicha meeriidha moo jedhaan osoo dhugaa ta'e kan bilbila wanta dhugaa tokko dhoksee yookiin immoo achi kaa'ee dhufee afaaniin odeessu jechuudha. Baay'ee Abiraamiif yaaddaa baay'ee Hermeellaadhaaf yaaddaa baay'ee sibeenna miti sibeenna gaafa achi dhufteeyyuu Ruutaa biraayyuu gaafa dhufte waatu sitti irratti dhufte meerii dhugaan siin jedhe malee ati sammuu kee Abiraamidhaaf yaadee hin dhufne abaddanii jechuudha. Kanammoo Hermeellaa jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf taana turno ishii bira jiraadhe likkii isheen isheetti maayyuu jechuudha. Ina cabarbaramte ishiinumtillee jechuudha of qabdee dhaabbachuu hin dandeessu jechuudha. Indi takkattuutti miseenjiin irratti ergan takkattuu maal ishee takkattuu ishii gadiin teessooti akka miree waansaa gadiin teessooti hin bareeddaa addadha hubatii sitti naqee Ruutaa bira zoodhatte ishiin hubatiin mindinoo maamar min maa'uun tilaallechi inde bareedina keetiin si shakkanii huccuu uffatteen si shakkanii jechuudha allayyaa si haa buusanii dhaabbanneetuma sin ilaallatu sin akka barbaadan taatanii sinoo nama dha'uuti mee kun akkamittiin akkattidha walitti jechuun Abiraam kun naan galle joo gammachuu guddina mee walitti saanaffanee jechuudha isa dhugaa waan tokko sinitti hima bara 2016 anatu iddoo ta'etti garuu dubbateera bajaajii lama ta'anii dorbii kofaana walitti murre bajaajii achi bajaajiin bahe barataa yuunivarsiitii Ambootii bahe bajaajiin sun ani hin beeku guyyaan ni bahus saatiin ni bahus durbii koo bilbila durbii kootiitu qabame gaafa sana jechuudha achi tokko bilbila geeddareetu akkasittiin kuteeraa namna jennee asoofnee waan hundumayyuu xumurreera mucaa sana faana bilbila geeddareetu addee qiddoo bajaajiin keessan sinii baheeraatii koottaa fudhadhaa baga gammaddanii jedhe dhugaa dubbachuuf taana mucaan sun jira nan argaa yeroo baay'ee jechuudha na gama biyyatti galeeyyuu jechuudha hojii baay'ee waliin hojjanna nama wanni qabudha jechuudha ogummaa qabu wanta ta'eef jechuudha nan argitu akkasin jedhaniin ani qabeenya biyya lafaatiif inolladhu jedheen dhugaa rabbii qabeenya biyya lafaatiif inolladhu si jammar dammo si ilmiti kannaa bilbiluu qabu durbii koo faana kunne isatu naa bilbilee gammachuu kana natti himuu qaban jedheenin jechuudha inde maaliif uumni dabqee ani fidu maaliif na doorsisa boo maafallayyaa nagata baay yoo daftanii deemma qubaattan ani siniin beeku siniin jedheera siniin beeku dhugaa dubbachuuf taanaan inde ምንድነው በእናታችሁ እንዴ አናና አሬ ዱጋ ዱባችሁ ታናን አኔ ከና ቦዴ ሰዩ ገገብሲስቴ ሰዩ ሙዲዴ ሰዩ ደም በቃ ምናምን የተከ ግዱት ብራንክ ጎቹ ታስስቴ ደረሽና አማ የቹራ ኦሮሞን አዘላ ጅርቱ ቅማሚን ሁንዲ ኬሰን ሰብስክራይብ ነው ጎዳ ኢሳ ኑት ቀባምታ ምናምን ኢሳቲ ነው ጉዲሳ ዱጋን ሲን እንጂ አውጀኔ ነማታ ነው kadhannee nu gargaaruu keessanii hojjannee nu gargaaruu keessan wayya isa dhugaan siniin jedhe Abiraam maal jedhe yuutuubiin keenya nu kaffala nu ilaaltanii laayikii yoo nu gootanitu ta'e nurraa fi hormaaf iyyuu ta'a kan inni jechaa jiru namittiin bilbila maali na bilbila asiin sapiraasii gochuu dandeessu manaamna jette jechuudha cabareen kun isheen maaliidha dhugaa dubbachuuf jee
amma luqqeettu sitti guddise maasammuu sittin guddisin si'inametti nanaati qoy de kan karaa hundumaan mana ishii sana diidde mana ishii kanaas diguu deemte jechuudha namittiin kun mataa ishii qabanii otoo irraa haadanii malaxattee adeemtachi gadi. yaa rabbi maal mangoor dafaa qaqqabaa dhugaan sinii jedhe boru sinitti dhagahama mana hidhaatti ba'uunsaa amma immoo waashaa 66 galchuuf deemti meeriin dhugaa rabbi namichi sayyuu iddoo inni barbaadetti dhufa sayyuu immoo maal jette itti fakkaate iddoo biyya sintu filata iddoo barbaadanii namichi achitti hin argattu jette namichi achitti hin argattu namichi achitti hin argattu jette hoo inni biyya biraa hoo jiraata akkamittiin dhufe jechuun akkamitti achitti argamu sayyuu immoo nama yeroo kana ta'e piroofaayilii hin qabu. yaawee baanee hoyyinii maaltu nu dhagaas biyya namaati hootii akka isaan bilisa baaneef. Ara bakka anis ittiin dheeressu dhugaa rabbi anis ittiin dheeressu garuu viidiyoo kana qabadhaa yoo hermeellaa